Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan sin affeerra. Lammiileen Itoophiyaa 313 Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'an jedhame. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 313 gara biyyaa isaaniitti deebi'aniiru. Deebitoota keessaa 208 dhiirota, 92 dubartootaa fi 13 ammoo daa'imman ta'uu isaanii ragaan argame ni ibsa. Ebla 4 bara 2016 irraa eegalee hanga ammaatti lammiileen Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 90 fi 713 gara biyyaatti deebi'uu ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa irraa argame ni mul'isa. Gurgurtaan gatii boba'aa haaluma baatii amajjiitiin itti fufa jedhame. Baatii gurraandhalaa keessa gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa haaluma baatii amajjiitiin kan itti fufu ta'uu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Gatiin akaakuu boba'aa hunda haaluma baatii amajjii kan itti fufu ta'uu ministeerichi ibsa isaatiin himeera. Mala fayyadama diroonii irratti miseensonni poolisii fi eegdonni riippaabilikaanii leenji'an eebbifaman. Mala fayyadama diroonii irratti miseensota poolisii fi eegdota riippaabilikaanii leenji'an turan poolisiin federaalaa eebbisiisuu ifa godheera. Sirna eebbaa irratti Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Dammallaash Gamra Mikaa'el leenjicha qondaaltonni poolisii dandeettii fi gaafatama ogummaa raawwachuu isaanii kan cimsuudha jedhan. Lammiileen beekumsa leenjichaan argatan kaayyoo barbaadameef oolchuu akka qabanis akeekaniiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Gamtaa Emireetota Arabaa fi poolisiin Dubaay leenjichi akka milkaa'uuf deeggarsa ogummaa fi loojistiksiin taasisuun galateeffataniiru. Konkolaataan ammayyaa dirooniiwwanii fi doqdoqqeewwan deeggarsaan argamanis saffisa hojii fi kenniinsa tajaajilaa irratti kan gargaaru ta'uu himaniiru. Xannachi kiiloogiraama 20.6 tajaajila baqaqsanii wal'aanuutiin baafamuun himame. Maayichaawuu hospitaala Kaarlii Laamlaamitti haadha tokko keessaa xannachi kiiloogiraama 20.6 ulfaatu tajaajila baqaqsanii wal'aanuutiin baafamuun himameera. Jiraattuun aanaa booraa aadde Kaasuu Raadaa'ii umriin isaanii waggaa 63 yoo ta'u xannacha kanaan waggoota dheeraadhaaf rakkachaa kan turan ta'uu himaniiru. Xannachi tajaajila baqaqsanii wal'aanuun erga baafameen booda fayyummaa gaarii irratti akka argamanis himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Arsii hospitaala Boqqojjiitti haadha umriin isaanii 45 ta'an keessaa xannachi kiiloogiraama 11.2 ulfaatu tajaajila baqaqsanii wal'aanuu kanaan baafamuun ibsameera. Daarektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Haayilaayi Tasfaayee haati kun erga xannachi kun keessaa baafamee fayyaa gaarii irratti akka argamanis ibsaniiru. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa seera alummaa ittisuun dorgommii daldala haala qabeessa uumaa jechuun biiroon galiiwwanii beeksiseera. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa seeraan alummaa ittisuun hawaasa daldala biratti dorgommii tajaajila haqa qabeessaa akka uumuu kan dandeessisuudha jechuun dubbatameera. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa mirga beekamuu lammiilee mirkaneessuuf tajaajila kennitootaa fi fudhattoota gidduutti wal amantaan akka cimu iftoominni itti gaafatamummaanii fi hojimaanni mijataan sadarkaa biyyaatti akka jiraatu waraqaan eenyummaa dijitaalaa hojiirra ooleera. Haala kanaan waraqaan eenyummaa dijitaalaa lakkoofsa Itoophiyaa labsii lakkoofsa 1284 muraa 2015 hundeeffame hojiitti kan galame yommuu ta'u yeroo ammaa kanatti jiraattonni miiliyoona 12 ta'an waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana fudhachuuf galmaa'aniiru. Itoophiyaan bara 2030tti carraaqqii walitti hidhamiinsa dijitaalaa Afrikaa sirna faayinaansii hammataa fi tajaajila si'ataa mirkaneessuuf taasiftuun shoorri waraqaa eenyummaa dijitaalaa guddaa ta'uun himame. Biiroo galiiwwanii magaalaa Finfinneetti Daarektarri tajaajila maamiltootaa Asteer Zaawudee faayidaan akkuma maqaa isaa kanneen tajaajila kennanii fi fudhatan faayidaa guddaa kan qabudha jetteerti. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa seera alummaa ittisuun sirna daldalaa seera irratti hundaa'e uumuuf gumaacha ol'aanaa akka qabus kaafameera. Nagahee waliin dhahamuu ittisuu fi daldala seeraan alaa to'achuuf akkasumas dorgommii daldala haqa qabeessaa uumuu ni dandeessisa jedhan. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee waraqaa eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa lakkoofsa adda baaftuu kafaltoota gibiraa waliin walitti hidhuun daldala irra caalaan gara sirnichaatti akka dhufu taasifameera jedhan. Biiroon galiiwwanii faayidaa dursuun hojiirra oolchuu isaanii ibsanii mootummaafis ta'ee kaffaltoota gibiraatiif tajaajila gaarii akka ta'e himan. Biirichi lakkoofsa adda baaftuu lakkoofsa gibira kennuudhaaf yookaan kaffaluuf ashaaraa baayoomeetiriikii fudhachaa akka turan yaadachiisanii faayidaan booda ashaaraa fudhachuun akka dhaabanis himan.
Kanaaf ashaaraan baayoomeetiriksii irra deddeebiidhaan hir'isuun yeroo baasii mootummaa fi daldaltoota qusachuu akka danda'us kaasaniiru. Manni maree waldaalee siivilii Itoophiyaa pirojektoonni USAID addunyaa guutuu keessatti dhiheenya kana dhaabbachuun hojii dhaabbilee miti mootummaa Itoophiyaa keessa socho'an irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Manni maree waldaalee siivilii Itoophiyaa USAID'n waggootaaf dhaabbilee miti mootummaa hedduu waliin tumsa uumuun tattaaffii misoomaa fi gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti deeggarsa murteessaa ta'uu isaa himaniiru. Haa ta'u malee akkuma tasaatti hojii irra dhaabbachuun booda dhaabbileen kanneenii fi hawaasa isaan tajaajilan bu'aa hin malleef akka saaxilu himeera. Akka bakka bu'aa dhaabbata siivilii Itoophiyaatti manni marichaa maddoota mallaqaa filannoo fi mala deeggarsa dhaabbilee miti mootummaa miidhaman dabalatee akkaataa dandamachuu danda'u qorachuun dhiibbaa hamaa salphisuuf garee hojjettu hundeesseetiin jira. Manni marichaas dhimma kanaaf furmaata barbaaduuf walga'ii sadarkaa ol'aanaa geggeessuuf qophaa'aa jiraachuun ibsame. Ajajni hojii dhaabuu qaama raawwachiiftuu US baasee dhaabbilee miti mootummaa gama mirga namoomaa, dimokiraasii, misoomaa, barnoota, fayyaa fi kanneen biroo irratti hojjetan dhiibbaa irra geessisuun ifa ta'eera. Manni marii dhaabbilee siivilii Itoophiyaa addatti dhaabbileen hojii lubbuu baraaruu irratti ciminaan akka hojjetanii fi mala dandamachuu akka hojiirra oolchan waamicha dhiyeesseera. Godina Gujii Bahaa bulchiinsa magaalaa Shaakkisootti barattoonni mana barnootaa irraa hidhamaa jiraachuun dhagahame. Barattoonni magaalaa Shaakkisoo sababa rakkoo nageenyaatiif barumsa seeraan barataa turan akka yeroo garagaraatti dabalata nuuf kennaa jechuudhaan gaafii waan dhiyeessaniif hidhamaa jiraachuu maddeen garagaraa dubbataniiru. Barattoonni humnoota kanneeniin yeroo isaan reebamanii iyya mooraa mana barumsaa keessaa baafaman irra deddeebiin mul'ataa ture jedhan. Barattoonni godina Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisoo gaafiin barattoota aanaa Gooroo Doolaa irra deebi'uu qaba kan jedhuufi sababa rakkoo nageenyaatiif barnoota seeraan hordofaa waan hin turreef yeroo dabalataa nuuf kennaa waan jedhaniif mana hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattonni naannawaa sanii himaniiru. Aanaa Gooroo Doolaa keessatti manneen barnootaa gara 88 ta'an barnoota addaan kutanii barattoonni kuma hedduun lakkaa'aman barnootaan ala turaniiru. Hiriira mormii taasifame waliin wal qabatee bulchiinsa magaalaa Shaakkisootti barattoonnii fi maatiin barattoota lakkoofsaan hedduu ta'an badii tokko malee hidhamaniiru jechuunis himameera. Baatii darbe keessa barattoonni hiriira nagayaa bahanii gaafii mirgaa gaafataa kan turan milishaan mooraa mana barumsaatti itti seenem reebicha irraa akka gahesse jiraattonni naannawaa dubbataniiru. Dabalataanis hoogganaa waajjira milishaa aanaa Shaakkisoo barattoonni milishaatu nu reebee mana hidhaatti nu galchaa jira jedhu gaafachuun itti bilbilame. Komii kanaaf deebii akka hin deebisne himaniiru. Loltuun Israa'el Gaazatti hidhamtoota Filisxeem dararaa ture hidhame. Manni murtii waraanaa Israa'el loltuun hidhamtoota Filisxeem Gaazaa irraa dhufan giddugala hidhaa waraanaa SDE Tiyaaymaan jedhamu keessatti miidhaa cimaa raawwachuu isaa erga amanee booda hidhaan ji'a 7 itti murtaa'e. Raayyaan ittisaa Israa'el akka jedhetti humni eeggataan maqaan isaa hin ibsamne kun taateewwan hedduu hidhamtoota harka isaanii rukutaniif harka isaanii walitti hidhuun osoo isaan harkisanii hidhamee fi ija isaanii cufamee jiru meeshaa waraanaa isaa fayyadamee jedhamuun yakka isaa ta'uu himameera. Gochoonni kunneen bakka loltoonni biroo jiranitti kan raawwatame yommuu ta'u isaan keessaa tokkos akka dhaabuu fi waamicha dhiheessan bilbila harkaa himatamaa irratti illee galmaa'eera jechuun dubbateera. Gaazexaan Haartis loltuun kunis kan jalqabaa yeroo waraanaa Hamaas waliin taasifametti lammiilee Gaazaa irratti miidhaa geessisuudhaan yakkamaa ta'uu isaa ibseera. Akkasumas manni murtii waraanaa Beelt Liid wabeeffachuudhaan loltuun kun qaama waliigaltee himannaa abbootii alangaa waliin taasifameen yakka miidhaa cimaa 3 fi gocha hin malle tokko raawwachuudhaan akka amane Haartis gabaaseera. Isaanis taateewwan adda addaa 4 kanneen baatii amajjii fi waxabajjii bara 2024 gidduutti yeroo inni konkolaattota fe'umsaa hidhamtoota geejjibsiisan eegaa ture mudateen kan wal qabatan ta'uu seereera. Yukureen xayyaarota waraanaa ammayyaa F-16 dabalataan argachuun himame. Yukureen xayyaarota waraanaa ammayyaa F-16 dabalataan argachuu beeksifteerti. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti xayyaarota waraanaa F-16 jedhamaniif Yukureeniif kan kenne Neezerlaandidha jedhan. Bara darbe ji'a hagayyaa keessa Yukureen xayyaarota waraanaa kana yeroo jalqabaatiif argachuu beeksifte. Kunis kan dabalataati jedhan. Waraanaa yeroo ammaa kana geggeeffamaa jiruuf xayyaara waraanaa F-16 kana kan oomishtuu Ameerikaan biyyoonni fedha qaban Yukureeniif akka kennan hayyamuu hordofim Neezerlaandis fi Deenmaark xayyaarota kana Yukureeniif kennuu waadaa galanii turan.
Raashiyaan Yukureen irratti waraana labsuu hordofee Yukureen xayyaarota waraanaa ammayyaa Ameerikaan oomishtu kadhachaa turteerti. Xayyaarri F-16 xayyaara waraanaa ammayyaa ta'uurraa kan ka'e lola qilleensaa fi lafoodhaaf haala kan mijeessudha. Misaayiloota fageenya dheeraa imaluu danda'an dhukaasuu fi sirna ittisaa miliqsuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, xayyaarri kun xayyaarota waraanaa Faransaay Miiraaj jedhaman waliin ta'uudhaan yeroo dhiyootti ergama waraanaatiif hojiirra kan oolu ta'uu ittisaan ni cimsina jechuun warri Yukureen dubbateera. Mormiin jabaatus Tiraamp karoora Gaazaa qabachuu irra deebiin beeksiseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kibxata darbe karoora Gaazaa bulchuu qabaachuu ifa gochuu booda hooggantoota addunyaa garaagaraa irraa balaaleffannaan cimaan isa mudateera. Mormiin kun dhagahamus kamisa darbee Tiraamp irra deebiidhaan Gaazaa akka dhuunfatu jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreesseera. Wayita waraanni goolabamu Israa'el ulaa galaanaa Gaazaa US'tiif dabarsitee kenniti jechuunis kaasan. Filisxeemonni gama isaaniitiin amma Gaazaa keessa jiran bakka fagootti iddoo bareedaa qabsiifamuu danda'u jechuunis Tiraamp dubbateera. Filisxeemotaa fi biyyoota biraa birattis kun gaafii fi balaaleffannaa guddaa uumeera. Tiraamp mana murtii yakkaa idil-addunyaa irra qoqqobbii kaa'e. Doonaald Tiraamp mana murtii yakkaa idil-addunyaa ICC murtii yakkaa ICC Ameerikaa michuu keenya kan taate Israa'el irratti xiyyeeffachuudhaan hojii bu'uura hin qabne seera qabeessa hin taane hojjette jechuun qoqqobbii irra kaa'eera. Ajajni Tiraamp mallatteessi namoota qorannoo manni murtii yakkaa idil-addunyaa lammiilee Ameerikaaf michoota ishee irratti gaggeessuu deeggaraniif maatii isaanii irratti qoqqobbii maallaqaa fi viizaa kan kaa'udha jedhame. Pireezidaanti Tiraamp ajaja qoqqobbii kan mallatteessan wayita ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyaahuu Washingtan daawwachaa jiranittidha. Sadaasa darbe manni murtii yakkaa idil-addunyaa yakki waraanaa Gaazaatti raawwatame jechuun Beenjaamin Netanyaahuu irratti ajaja mana hidhaa baasuun isaa ni yaadatama. Gaggeessaa Hamaas amma lubbuun hin jirre irrattis ajajni kun kan bahe yommuu ta'u, Hamaasii fi Israa'el wal qixxeessuu isaatiin waan qaanessaa hojjeteera jechuun manni murtichaa komatte. Ajajni Tiraamp murteesse kun gochaan fokkisaadha kan jedhe yommuu ta'u, birmadummaa Ameerikaa yaaddoo keessa kan galchu akkasumas hojii nageenya biyyaalessaa fi tarsiimoo dippiloomaasii mootummaan Ameerikaa hojjetuu fi Israa'el dabalatee kan michoota keenya yaaddoo keessa galchuudha jechuun balaaleffateera. US miseensa mana murtii yakkaa idil-addunyaa loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan keessatti yakka waraanaa raawwachuu fi dhiisuu adda baasuuf qorannoo gaggeessaa irra qoqqobbii kaa'eetiin jira. Bulchiinsi Baayiden garuu qoqqobbiiwwan Tiraamp kaa'e kana kaasee kan ture yommuu ta'u, Tiraamp irra deebiin kaa'eera. Biyyoonni addunyaa 120 ta'an miseensa mana murtii idil-addunyaa yoo ta'an, US fi Israa'el garuu miseensummaa keessa kan hin jirredha. Ajajni Tiraamp mana murtichaa ilaalchisee mallatteessan biyyoonni lachuu US fi Israa'el dimokiraasiin kan keessatti dagaagee fi waraanni isaanii seerota waraanaa kan eeganidha jechuunis uf dubbataniiru. Joo Baayiden bokkuu aangoo Tiraampitti osoo hin kennin dura ajaja mana hidhaa murtii idil-addunyaa Netanyaahuu irratti baase waan nama aarsu jechuun Israa'elii fi Hamaas walqixa farajuun waan fakkaanne jechuunis dubbatee ture. Tiraamp ammoo komachuu qofa osoo hin taane tarkaanfii qoqqobbii mana murtichaa irratti deebisee kaahuu fudhateera. Manni murtii yakkaa idil-addunyaa haaluma kanaan murtee Tiraamp kana balaaleffateera. Manni murtii yakkaa idil-addunyaa ICC'n erga pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hojjettoota mana murtichaa irratti qoqqobbii kaa'uuf ajaja mallatteessee booda murtii isaa mormiin dhiheesse. Ibsa dhaabbatichi baaseen ajaja Tiraamp balaaleffateera hojii haqaa dalaguu akka itti fufus beeksise. Ajajni Tiraamp mallatteesse kun mana murtichaa bu'uura seeraa kan hin qabne jechuun ibsuun akkasumas Israa'el fa'aa irratti xiyyeeffate jedhama. Manni murtii yakkaa idil-addunyaa himannaa yakka waraanaa wal qabatee ministeera muummee Israa'el akkasumas ajajaa Hamaas irratti ajaja hidhaa baasee turuun isaa ni yaadatama. Manni murtii yakkaa idil-addunyaa mana murtii idil-addunyaa duguuggaa sanyii yakka namoomaa fi waraanaa kanneen raawwatan jedhe irratti seera kan dhiyeessudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kanumaa waan waliin turtaniif galatooma.